rabuqaaniru hooggantuun buusaa gonofaa godinichaa addee Tsaayii Haayiluu waan uumamee waayilakoo hirphaa gammachuutti himaniiru. Baay'ina isaanii egaa abbaa warraa akka waliigalaatti gadiittiin qabdu keessaa naannoo abbaa warraa 200 waliin ta'u bakka ture maatii ragaa harkaan qabu. Maatiin baay'inni isaanii ijoollee wajjin of jalaa qaban dabalatee hagam ta'u walitti? Egaa akka waliigalaatti maatiidhaan gandittiin kun qabdu maatii naannoo maatii waliin abbaa warraa waliin naannoo 3,100 ta'edha. Namoonni muraasni rakkoo sanaan buqqaanii qe'ee isaan irraa buqqaanii gamana dhufaniiru. Egaa rakkichi akka uumamame bakka qaamni dhimmi ilaallatu walitti bilbilee ture. Qaamni aanaaf qaamni godinaaf koreen gaaddisa buusaa gonofaa murtee kanaaf kennu bakka latti qaqqabee naannoo sanatti argameera. Isaan gonofaa Oromiyaa immoo namoota mana isaaniitti osoo daandichatti burii dadhabaa ta'an dubartoota ulfaadha daa'immanii ta'an kan akka kan jiru ture. Isaan yabala erguudhaan yabalaan geejjibsiifamaa turani. Ammas immoo bakka latti maatiin kun eega buqqee daandiitti deebi'ee booda immoo sharaan illee barbaachisa. Sharaan itti waxxaratanii yookaan immoo duukaan hawaasni waan qabu jirurraa duukaan adda addaa fidateera. Buusaa gonofaa Oromiyaas ta'ee kanaanaa laastika yookaan sharaa waxxaratan kenneefi sharicha waxxaratanii jiraachaa jiru. Daakuu naannoo kuntaala 200 buusaa gonofaa Oromiyaanis deeggaruudhaan hawaasitti akka dandaman. Hawaasni naannoo sanii ta'ee gandoonni ollaa fi namoonni tokko waan qaban deeggaraa jiru. Buusaa gonofaan kan aanaas ta'ee kan godinaa waan qabuun bakka nyaatanii waldatti dabalatan akka daabboo bishaan kanaan qaqqabsiisaa jira. Amma yoonaa bishaanichi daballee bokkaan biyyoota afran darbanii polisaan roobne waan ta'eef bishaanichi bakkuma jiru jira. Rakkoon kun baroottan darba waggaa 3 dura uumamaa ture. Akkuma waliigalaatti aanaaleen uumama jedhamee shakkiin jira waan ta'eef tarii shakkiidhaan ta'uun alatti ammatti rakkoon argamsi ta'ee uumame aanaa garee ganda dhiibuu keessatti. Fakkeenyaaf akkuma ollaatti garee misoomaa tokko gandoolaa irratti ganda hiddi jedhamtu irratti garee misoomaa tokkotti uumamee jira garuu hawaasicha manaan buqqisni manuma keessa ta'anii mataan marseen alatti mana keessa seenu. Lubbuun namaa darbee jira qabeenyi irra miidhaan ga'e. Battalatti tarkaanfiin namoota sun godhatuutu waan fudhataniif qabeenyi barbadaa'ee fi lubbuun namaa darbee jiru qabeenya akka qabeenyaatti kan bade jedhamee tilmaamame lafa facaafame midhaan facaafame bishaanii. Miidhaan qaamaa qaqqabuu jiraattonni BBC'tti himan maddi rakkoo guyyaa wiixataa qaqqabe kanaas lafa aanaa saxxammaa gandoota 3 daangeffamee jiruu fi uummanni horii itti bobbaafatu akka ta'e jiraattonnii fi aangawaan aanichaa BBC'n haasofsiise himu. Bulchiinsi aanichaa laficha namoota hojii investimentii hojjetaniif dabarsee kennuuf kan karoorfate yommuu ta'u hawaasni naannoo immoo karoora bulchiinsa aanichaa mormaa turuu himu. Wal dhibdee kanaan haleellaa rasaasaa miila isaanii irratti qaqqabeen magaala Jimmaatti yaalirra akka jiran kan himan jiraataan aanaa saxxammaa ganda Kimmisoo obbo Misbaahuu Abduu rasaasa bulchaa aanichaa Misbaahuu Yaayyaatiin itti dhukaafameen miilli isaanii miidhamuu BBC'tti himan. Qondaalli gochaa kana raawwatan jedhaman to'annoo jala ooluun isaanii hin mirkanoofne. Poolisii humna addaa kan uffata federaalaa kan uffatee jiru nama baay'ee wajjin kan shugguutii boombii bichaadhaan qabatee dhufe ammanuma lafti kun safarama maaliif jedhee uleedhumaan nu jammareetu nu adaraa rabbii adaraa ijji adaraa seeraatu nu jennu Abdulwaa Sharafuu kanatu ni adaraa ijji adaraa seeraa nu gaafataatu nu jedhu ofii isaati shugguutiiraan tuna dudda kanaan galcheedha kana keessaan baase akka tokko filumaayyuu barbaadamaan ture kanaafaan ammoo sana booda jechuudha gattaa'ee immoo miira keessa na baasee jechuudha bishaan keessa na kuffise rasaasaan anas rasaasaan na rukute kunoo miila umma keessatti mul'ate kunoo jilba gara gadiyaa miila mirgaan rukute ofumaa isaatii jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda baadiyyaa Borcoo Deekkaa jedhamuttis torbanoota muraasa dura wal dhibdee qondaalota mootummaa fi maanguddoota 3 gidduutti mudateen qondaalonni mootummaa uummata fuulduratti baasuun hiraarsaa turan. Ta'us erga gochaan isaanii kun dheekkamsa uummataa kaaseen booda dalagaa isaaniitti qaana'uu himuun uummata dhiifama gaafatanii turan. Walitti bu'iinsa miilanaan jiraataan aanaa saxxammaa biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan bulchaan aanichaa obbo Misbaahuu Yaayyaa lafa maalii qabdu jechuun uummata hiraarsuu dubbatan. Gaafa guyyaa 7 sa'aatii 12 irratti fidanii humna addaa nama 20 naannoo sana safarsiisanii gaafa 8 ganama sa'aatii 1 irratti horii bakkeetti gadi yaa'u humni addaa akka bakkeetti yaane walittisuudhaan uummanni horiin kan keenya maal ta'e gara minaanitti ol deebi'ee jechuudhaan uummanni ba'eera. Yeroo ba'u uummanni sa'aatii 1 kaasee jechuudha eetuu iyyuu jarumti sun ittisanii uummataaf horii bakkuma tokkotti qephaanii yesu dhaabatanu obbo Misbaahuu Yaayyaa bulchaa aanaa saxxammaa yeroo sa'aatii 4 yommuu dhufanu uummata ganda Kimmisoo naannoo kolbaa kan zoonii kolbaa kan jedhamu uleedhaan yeruma dhufanu lafa kanarraa maal qabdaa horiitti yaafattaa yeroo jedhan cafacafuu jammaranii dullaadhaan lafichi kun immoo jechuudha hin kennama jedhamee har'a waggaa 2 walakkaa waggaa 3 kan ta'u uummanni kun sadarkaa Oromiyaatti deemee iyyatee uummanni mirga qabaa beenyaa isaa fudhatuu fi uummanni kun beenyaa ofii argatuu fi mayyii uummataatiin malee akka ittiin gallee kan jedhu Oromiyaan waraqata kenneera. Waraqata sana fuudhanii hojiirra oolchine hin dhoksan. Lafti kun lafa bakkee horii uummataati lafa uummanni waliin itti fayyadamaa turedha. Uummata ganda 3 itti fayyadama. Ganda 3 keessa ganda Kimmisootii fi ganda Caffettaaf ganda Sadduudhaan
daangeessa. Haa ta'u malee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Saxxammaa kan ta'an obbo Shaabuu Qaadiree lafichi investimentiif akka kennamuuf sadarkaa aanaaf godinaan murtaa'uusaa himaniiru. Lafichi lafa investimentiif yaa kennamu jedhamee murtaa'ee gandi murteessee aanaa murteessee godinni akka mana murteessee Oromiyaa ga'ee Oromiyaan immoo mirkaneessee abbaa qabeenyaa gurmaa'ee irratti investiin godha jedhee kennamuu dabarfamee jedhamee dhufee aanaa qaqqabee aanaan immoo kennuudhaaf yaalaa ture jechuudha. Waggaa kanaati kan inni kennamu. Uummanni kun immoo lafti kun nututti fayyadamaa ture waan ta'eedhaaf kennamuu hin danda'u jedhee uummatutti. Lafti kun immoo kan uummataa miti kan mootummaati. Sanarraa yeroo adda addaa jeequmsa kaasaa ture uummanni kun waliin ta'ee jechuudha. Amma immoo kennamuu qaba jedhamee walii galtee dhaqamee waliin baay'atamee uummannis baay'achiifamee haa ta'uti garuu ammas uummanni hin kennamu jechuudha. Rakkoo kaaseera jechuun dhageega. Lafti kun lafa hektaara 4,000 yookaan 2,000 ol. Kanaan beeku kan godinni beeku kan Oromiyaan beeku. Safaramee baankii mootummaa keessa kan jiru. Haaloo jedhamee jechuudha. Umurii namaatiin namni irra jiraateen beeku. Kanaaf wanti nama tokko biqilaan tokko irra hin jiru, dallaan tokko irra hin jiru, mana tokko miti. Namni inni kaan immoo mana irraa nu buqqisanii jedha, inni kaan qabeenya keenya irraa buqqisanii jedha. Kan ammoo amata walola hin taane gaggeessantu iyyuu akkas godhaa jiru. Biyya alaas ta'anii, biyya keessas ta'anii. Inni kaan inni biyya keessaa namoota qindeessituu aanaa hooggansa aanaa dhibbanuu fi akka kana bu'uu barbaadantu dubbii kana uumaa ture. Hooggansa tokko nyaatee dabarfate dubbiin kun bulchaa tokko jechuudha. Amma immoo bulchaa biraa fudhate kanaafuu immoo mirkaneessuu qabda kennuu qabda dhabee dabarsee nama kanaa kennuu qabda dhabee abbaa qabeenyaa gurmaa'ee irratti hojjechuudhaaf investee gochuudhaaf jettee maal kanaaf jechuudha. Miidhaan qaqqabuu dhageera miidhaan qaqqabeera jedhameera akkaataa miidhaan sun itti qaqqabe garuu hin beeku qabu jechuudha. Namni tokko du'e jechuun dhaga'e namni inni kaan immoo madaa'e jechuun dhaga'e baay'ina namoota miidhaan. Garaa kaasaa hamaa jedhamu magaalaa Haaraa Shaggar dabalatee godinaalee Oromiyaa garaa garaatti mul'achaa jira. Dhibeen hanqina qulqullina dhuunfaa fi naannootiin daddarbu kun hongee dheerateen booda waqtii roobaatti daran akka hammaatu ogeessonni fayyaa dubbatu. Zalaalam Taaddasaa itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi dursaa garee hooggansa balaa hawaasaa obbo Tasfaayee Kabbabaa dubbiseera. Dhukkubni daddarboo koleeraa kun yookiin haqqee fi garaa kaasaa jenneen yeroo kaan waamaa turre. Akkasuma godinoota Oromiyaa adda addaa gara kibba ba'a Oromiyaa jiran kana keessatti bakka adda addaa yeroo adda addaa keessatti mul'ataa ture. Sunis tarkaanfii fudhatameen bakka itti to'atametu hin jira. Akkuma kana immoo godina tokko keessatti yeroo to'atamu godina biraa keessatti darbee mul'achuun kun hin jira. Akka naannoo keenyattis dhuguma keejiin kun jira jechuudha. Haga ammaatti dhiyeenyatti jechuudha kanaan qabaman namoota meeqa ta'u ragaan qabdan? Egaa nuti amma dhukkubni tokko bifa weeraraatiin gaafa ka'u aan waggaa tokko soo ta'e waggaa lamaan soo ta'e walumatti qabneetiin gabaasna. Garuu amma yeroo ammaa kanatti yaalamaa kan jiranii fakkeenyaaf kan guyyaa kanaa wana gaafatte keejii 20 haga 30 ta'u iddoo adda addaatti jechuudha. Garuu dhaabni baay'eedha. Kan waggaa tokko kana ta'ee amma dhiyeenya kanatti bakki inni itti mul'achaa jiru bulchiinsa magaalaa Shaggar, Baalee, Ba'aas, Baalee keessattis aanaa 3 naannoo Laga Waabee kana keessaan. Akkuma kanas Gujii Lixaa keessa Gujii keessallee darbee jira. Asii aanaa tokko aanaa Laga Waabee sana daangessanii haga ammaatti Harargee irraa hin gabaafamne malee karaa lagdi sun darbuu irratti godinoota kana sadan keessatti gabaasii jira. Namni du'e jira sababa dhibee kanaan? Dhugaadha. Naannoo magaalaa Shaggar keessattis namni bakka Sabala Shukurii Mikaa'el jedhamu tokkotti namoonni du'aniitiin jiru. Ergi yaaluu qabnee nu bira ga'anii dhaabbilee fayyaa ga'anii namni lubbuun ba'ee hin jiru. Naannoo Xabalaa sana namni of eeggannoo akka godhuutiif nama meeqa ta'u rikardiin qabdan garuu? Torbee 2 ta'a dheeratee jira. Gara keejii 56 ta'an. Nama 56 achittidha jechuudha. Keejiin achii gabaasnee naannoo sana kana yeroo ammaa kanatti innis to'atameetiin jira. Egaa namni akka amantaatti achi deemee hin fayyadama. Dhukkubni daddarbaan kun immoo achitti qulqullina wajjin wal qabata. Bishaan qulqulluu dhabuu, mana fincaanii qulqulluu dhabuu waan baay'ee wal qabata. Namoonni illee akka aadaatti yeroo sabala fudhatanii yoo haqqeef garaa kaasan isaan qabe akka waan fayyanitti illee waan yaalanii fi waan kun achi duwwaa odoo hin taane iddoo biraatti illee nu mudateetiin jira. Bakkee riskii eeriyaa jennee addaan baasna jechuudha. Nus yeroo dhukkuboonni akkasii kun ka'anii tarkaanfii cimaa fudhanna jechuudha. Sababoonni dhiyeenya kana weerara kanaaf akka waliigalaatti baraman ni jiru ka'umsa isaatiif. Egaa sababa kan jennu rakkisuu danda'a. Kan inni ittiin daddarbu immoo qulqullina dhuunfaa ofii, qulqullina bishaanii akkasumas qulqullina hawaa wajjin wal qabatu manatti fayyadamu mana fincaanii wajjin wal qabata jechuudha. Keessumaa bakkee dirree irratti bobba'uun jirutti bakkee qulqullinni mana fincaanii hin eeggamnetti yeroo roobni akkasii kun roobu lolaan akkasii kun jiru warri bakka tokkotti dhukkuba kanaan qabaman bakka gajjallaa jiran sanatti lolaadhaan maal hunda barsaa namni immoo bishaan itti fayyadama. Sababii hongeetiin, sababii lolaatiin, sababii adda addaatiin namni bakka bakkatti buqqaa gaafa buqqaanii bakkee tokko jiraatan kana qulqullinni dhuunfaa isaanii hin eeggamu, bishaan qulqulluu hin argatanii waan baay'ee saaxilamu sababii ta'eef madda ta'uu danda'a jechuudha. Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti naannoo uummattoota kibbaa aanaalee
aanaalee 43 keessatti dhibeen koleeraa mul'achuun lubbuu namoota 60 galaafateera. Naannichatti namoonni 5,244 dhibee kanaan qabamanii gidduugalli yaalaa 56 hundaa'uun namootni wal'aanamaa jiru. Ogeessota hospitaalicha gadhiisanii hangam ta'a? Tajaajilli fayyaa hospitaalichaa dhiyeessuu irratti hoo dhiibbaa akkamii qabaata? Daayirektara misoomaa fi bulchiinsa hospitaala Aayidar Dr. Haayila Sillaasee Baraheen BBCtti dubbataniiru. በአይደር በነበረው ጦርነት በነበረው መዘጋጋት መኖር አጥቻቸው ሆስፒታል አይደርtti sababa waraana tureen jiraachuu dadhabanii gadhiisanii kan ba'an lakkoobsi isaanii baay'een turre. haa ta'u malee ogeessonni fayyaan ni sirrata jedhanii obsaan eegaa turan gariin booda kana gadhiisaa dhufan. akka lakkoobsa Itoophiyaatti kan bara 2014 dabalatee kaffaltaan ji'oota 17 osoo hin kaffalamiin hafuun isaa dhiibbaa biraa akka isaan gadhiisan taasisedha. sababa kana hospitaalichi waliigalatti ogeessota 200tti siqan dhabeera. hospitaala Haayidar qofa miti kan dhabe ogeessota kana akka biyyaatti dhabne. biyya Afrikaa rakkisoo ta'an osoo hin hafin ogeessonni fayyaa nu jalaa itti godaanaa jiru. nuti rakkoo kana qaama dhimmi ilaalatutti beeksisaa turreerra. maashinoonni akka MRI fi kaanis sababa waraana tureen hojii waan dhaabanii jiraniif ogummaa baranne yoo kan hojjenne ta'e jireenyi keenya hiikan qabu jedhu. dabalataanis rakkoo laaboraatoorii faarmaasii fi kaan jiranis dhiibbaa dabalataa akka ogeessonni gadhiisanii ba'an godhanidha. walumaa galatti miidhaan isaa akka hospitaala Aayidar qofatti osoo hin taane akka biyyattii guddaadha.